Qophii gaachana Islaamaa. Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni Islaamaa deebisan afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. Assalamu alaikum everyone here. Assalamu alaikum hundi keessan. Maqaan kiyya Sreevaati jedhama. ZAKIR an haalaan si dinqisiifadha. Haasawa kee kan mata duree Islaamummaa fi amantiilee biroo jedhuun hedduu hawwatameera. Sanarraa kaasee Qur'aanas dubbisuu jalqabeera. Akkasumas hiriyoota musliimaa hedduu kan lammii Singaappur Indiyaa keessatti dhalatanii guddatan hedduu qaba. Gaafii muraasa kan akka ifanaaf gootu barbaadu jira. Gaafiin kiyyas akkana. Azaaba keessatti gogaan ilma namaa adaduma dhumatuun kan biraatu jijjiirama kan jedhu Qur'aana keessatti suuraa 4ffaa ayaa 56 irratti ibsameera. Yaadni kun yaada amantii Hinduu keessa jiru kan namni jireenya isaa keessatti dur hamtuu dalage lammataa immoo rakkataa ta'ee dhalata jedhuun walitti dhufeenya qaba. Galatooma. Sister asked a very good question. Thank you. She said that can we relate? She said that she has heard my talks and she is impressed. Obboleettiin gaafii bareedduu gaafatte. Haasawa kiyya dhaggeeffattee haasawa kiyyaan hawwatamuu siin of himte. Alhamdulillah. Saniif wayita dubbattuus Qur'aana keessaa suuraa ibsuu dandeesse. Alhamdulillah. Qur'aanni suuraa Annisaa suuraa 4ffaa ayaa 56 irratti azaaba keessatti akka laalaan sitti dhagaamtuuf coraan kee gubatee yoo dhume haarayaatu sitti jijjiirama yaadni jiru ibsamee jira. Yaadni kun yaada amantii Hinduu kan dachii tanarratti irra deebi'anii dhalachuu jedhuun wal fakkaataa jettee gaafatte. Obbolii yaadni lamaan garaagarummaa qaba. Qur'aanni suuraa Annisaa suuraa 4ffaa ayaa 56 irratti warra qajeelfama keenyatti kafaran nuti ibidda isaan seensifna. Dhawaata gogaan yookiin coraan isaanii gubatuun akka isaan adaba akkaan dhamdhamaniif jecha coraa biraa isaaniif jijjiirraa ja'a. Dur akka saayinsii nutti himtutti qaamni laalaa dhukkubbii dhaga'u sammuu qofa ture. Har'a garuu coraa jalaas miirri laalaan dhukkubbii akka namatti dhagahamtu godhu jiraachuu barre. Waan kana saayinsii keessatti dur hin beeknu ture. Qur'aanni akka nutti himetti akka adabbii dhamdhamaniif jecha coraa biroo isaaniif uwwifnaa ja'a. Kanaafuu yaadni saayinsii kan sammuu qofaatu laalaa dhagaa jiru bakka dhabee jira. Rabbiin ol aane mootii haqaati. Qur'aanni suuraa Annisaa suuraa 4ffaa ayaa 40ffaa irratti dhugumatti Rabbiin hanga madaala atamii yoo'aahuu hanga midhaan raafuutillee taatu humaa nama hin miidhuu jee ibse. Kana jechuun inni haqa dalaga. Fakkeenyaaf akka seenaan himtutti Hitler Yahudoota miliyoona 60 hangara jabeenyaan fixe. Arraan tana osoo poolisiin qabee Hitler hidhee Hitler maal adabamuu qaba jettan? Maal adaban? Adabbiin guddoon isaa adaban ajjeesuma. Isa tokkicha ajjeesuun garuu lubbuma nama tokko qofa bakka bu'a. Haa ta'u malee lubbuun namoota miliyoona 5 fi 999 fi 999 kan inni ajjeese hoo akhiratti jireenya itti aanutti Rabbiin akkana ja'a. Warra qajeelfamoota keenyatti kafaran nuti ibidda isaan seensifna. Dhawaata qaamni isaanii gubatuun akka isaan adaba dhamdhamaniif jecha coraa biroo isaaniif jijjiirraa ja'a. Rabbiin ol aane yoo Hitler yeroo miliyoona 6 ajjeesuu barbaade godhuu ni danda'a. Yeroo miliyoona 12 yoo ajjeesuu barbaade ni danda'a. Yaadni Qur'aanaa kun adabbiin jireenya itti aanuu maal akka fakkaatu nutti himutti jira. Malee kun yaada marsaa jireenyaa yookiin irra deebi'anii dhalachuu hin ibsu. Dhimma marsaa jireenyaa irra deebi'anii dhalachuu kana Veedaa keessatti yoo dubbistee ni argatta. Veedaan kitaabban amantii Hinduu jiran keessaa irra amanamaadha. Veedaan waa'ee punarjanam dubbata. Rigveedaa mujallada 10ffaa irratti ibsamee jira. Punar jechuun irra deebi'anii jechuudha. Janam jechuun ammoo dhalachuudha. Irra deebi'anii dhalachuu jechuudha. Nuti musliimoonni jireenya biroo jiraachuutti ni amanna. Qur'aanni waa'ee jireenya itti aanuu ni dubbata. Takka duunee eega dhabamneen booda guyyaa qiyaamaa du'aa kaafamna. Veedaanis waanuma tanaan wal fakkaatu ja'a. Punarjanam jechuun jireenya itti aanu jechuudha. Haa ta'u malee hayyoonni Hinduuzimii filoosofii samiskaaraa jedhamu qabatanii dhufan. Akka filoosofii Hinduuzimiitti samiskaaraa jechuun marsaa dhalachuu du'uu ammaas dhalachuu du'uuti. Kun Veedaa keessatti bakka takkatti illee hin ibsamne. Veedaan waa'ee jireenya itti aanuu qofa dubbate. Qur'aaniinis waa'ee sanii ni dubbata. Haa ta'u malee hayyoonni Hinduuzimii yaada namoonni gariin akkamitti naafa ta'anii dhalatan. Namoonni gariin maatii hiyyeessaa keessatti maaf dhalatan. Namoonni gariin dhukkuba onnee hamaa waliin maaliif dhalatan yaada jiru ibsuu dadhaban. Kanaafuu Rabbiin akkanumatti nama waliin caalchisu jedhanii filosoofii kana barsiisuu eegalan. Dalagaa Rabbii tanaaf deebisaa kan nu waan yaadaniif filosoofii haaraa kan samiskaaraa jedhamu qabatanii as ba'an. Kunis marsaa dhalatanii du'uuti. Tarii namoonni rakkoo waliin dhalatan kunniin jireenya duraanii keessatti badii wahii dalaganii jiran ta'a. Saniif naafa ta'anii dhalatan ja'an. Kun filosoofii hayyoota Hinduuti malee kan kitaabban amantii Hinduuti miti. Veedaan ifaan ifatti waa'ee punarjanam yookiin jireenya itti aanuu dubbata. Qur'aaniinis waa'ee kanaa ni dubbata. Suuraa Al-Mulk suuraa 67ffaa ayaa 2 irratti alladhii khalaqa al-mawta wal-hayaata
rabbiin eenyu akka khayrii dalagee isa gabbaru laaluuf isa jiruu fi du'aas uumee ja'a. Kanaafuu dachii tanarra hoggu takka qofa jiraan takka duunaan hin deebinu. Achi booda rabbiin ol aane guyyaa qiyaamaan nu kaasa. Veedaanis kanuma ja'a. Haa ta'u malee hayyoonni hinduudhaa daa'imman gariin maaf duudaa ta'anii dhalatan, gariin maaf qaroo malee dhalatan, gariin maaf dhukkuba onnee waliin dhalatan, gariin maaliif maatii hiyyeessaa keessatti dhalatan yaada jiru ibsuu dadhaban. Waan yaada kana ibsuu dadhabaniif filosoofii veedaa keessatti hin ibsamne kana qabatanii dhufan. Baagwaad Giitaa dubbisanis kanuma. Lubbuun nama takkaa akkamitti gara biraatti akka jijjiiramtu dubbata. Akkuma raammoon yookiin booqqataan sadarkaatti aanurra gahee gara uumama biraatti jijjiiramutti lubbuun ilma namaatis gara qaama biraatti jijjiiramtii ja'a. Wanni kun yeroo tokko raawwatama yaada jiru hin morminu. Garuu yeroo hedduu irra deddeebi'ama kan jedhu dogongora guddaadha. Islaamummaan dhimma namoota rakkoo waliin dhalatanii kanneen maal akka barsiiftu isiniif hin ibsa. Eegaa hayyoonni hinduu dogongora dalagan jette ibsii islaamummaa hoo maali jettee na gaafachuu malta. Islaamummaa keessatti akkumaan duraan ibse Quraanni suuraa Al-Mulk suuraa 67ffaa aayaa 2 alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata. Rabbiin eenyu akka khayrii dalagee isa gabbaru laaluuf isa jiruu fi du'aas uumee ja'a. Kanaafuu obbolii jireenyi dachii tanarra jiraannu jireenya itti aanuuf qormaata. Bara hunda wayita barumsa xumurtu qormaanni kan namu garaagarummaa qaba. Qormaata wal fakkaataan fudhattu. Haaluma wal fakkaatuun rabbiin namoota garagaraa akka garagaraatti qormaata. Quraanni ilmaan keessanilleen qormaataa jedhee barsiisa. Quraanni qabeenyi keessan qormaataa jedhee barsiisa. Maal akkatti gootu silaaluuf horisitti kanna. Rabbiin ol aane namoota garii hiyyeessa godhee uume, garii dureessa godhee uume. Dureeyyiin zakaa kan nu qaban. Islaamummaa keessatti dureessi qabeenya warqee giraama 85 ol ta'u kuufatee lafaa qabu. Waggaa waggaan qabeenya kuufate sanirraa zakaa parsantii 2.5 kan nu qaba. Hiyyeessi garuu zakaan kanu. Hiyyeessi qormaata gama zakaatiin jiru kana dhibba keessaa dhibba harkata. Dureessi garuu yoo zakaan kanne zeeroo harkata. Yoo zakaa walakkaa kanne walakkaa harkachuu danda'a. Dachii tanarratti kun hiyyeessa namaati jechaa dubbanna. Hiyyeessi guyyaa qiyaamaa nagayeeta. Qormaata gama zakaan jiru ni dabra. Kanaafuu hiyyummaan qormaata, qabeenyinis qormaata. Qormaata dabruu fi dabruu dhabuun dalagaa ta'e irratti hundooyti. Rabbiif ajajamuu fi ajajamuu dhabuu irratti hundaawa. Quraanni ilmaan keessanis qormaataa jedhee barsiisa. Namoonni lama wal fuudhanii ilmoo horkachuu danda'an. Ilmoon dhalatte sun ammoo rakkoo onnee qabaachuu malti. Daa'imni sun badii dalage takka illee hin qabu. Quraanni daa'imman hundi badiirraa qulqulluu ta'anii akka dhalatan nuuf hima. Daa'imni hundi cubbuu malee dhalata. Rakkoo waliin dhalatuunsaa qormaata abbaa fi haadhaati. Maatiin sunniin amantii rabbi irratti qaban ni jabaatamoo ni laafa waan jiru ittiin gilgaaluufi. Abbaa fi haati yoo iimaan isaanii darree ta'e kun gooftaa akkamiiti? Yeroo hunda isaaf salaanna. Daa'ima rakkoo qabu maaliif nutti kanna? Jaanii komatan. Muslimni dhugaa garuu alhamdulillah ja'a. Rabbiif galanni haa ga'u jee fudhata. Hin komatu. Tarii rabbiin maatii saniif sadarkaa ol aantuu kennuu waan barbaadeef daa'ima sana isaanitti kannata. Qormaata baachilarii yoo xumurtan qormaata salphaa waan ta'eef digirii ni argattan. Haa ta'u malee qormaata MBBS yoo dabartan doktora jaamtanii yaamamtan. Qormaata MBBS dabruun haalan ulfaata. Tarii rabbiin maatii saniif jannata keessatti sadarkaa guddoo kennuufiif jecha qormaata san isaaniif kenne. Guyyatti yeroo 5 salaatanis daa'ima rakkoo qabu isaaniif kennuu ni danda'a. Tarii sun maatiin sunniin amantii san qabatanii itti fufammoo ni mucucaatan kan jiru qormaatuuf kenname ta'a. Yoo qormaata san dabran jannata keessatti sadarkaa guddoo argatan. Kanaafuu qabeenyi, hiyyummaan, fayyaa fi dhukkubnilleen qormaata. Waan jireenya kee kan duraaniitii waliin wal qabatu miti. Sun ilaalcha hayyoota amantii hinduuti. Kan veedaatis miti. Veedaan waanuma quraana wal fakkaatu dubbata. Gara dachii tanaa yeroo takka qofa dhufta. Itti aansuun jireenya itti aanu geessa. Punarjanam garuu dhalattee duutaa miti. Kun qajeelfama veedaatii miti. Deebisaasiif kana jeetiin abdadha. But not death, birth. This is not part of Veda. Hope that answers the question, sister. Obbolii gooftaan tokko qofti akka jiru ni amantaa? Hedduu galatoomi. Rabbiin tokko qofa akka jiruu fi Nabi Muhammad ergamaa xumuraa ta'uu isaanii ni amana. Galatoomi. Maasha Allah. Sanama gabbaruun dogongora ta'uu amantaa? Waggoota dabran 9-10 sanama gabbaraan turre. Singaapuritti ijoollee tiyya waliin ta'ee shahaadaa ni qabadha. Hedduu galatoomi. Shahada with my children in Singapore later. Thank you so much. Ifaan golgolooyine ka dukkana mooyuu ilaahin nuuf ibsee rabbana ijma'lana khayra dunya